gadda onnee namaa cabsu. Uummanni keenya amma yoomitti qe'eerraa buqqaa ajjeefama? Amma yoomitti qe'eerraa baqata uummanni keenya? Yoom biyyi keenya nagaa argatti? Gadda laphee namaa cabsu dhaga'uuttis dubbachuuttis kan namatti ulfaatu. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Egaa nagaan dagannee obboloota koo lafaaf bakka jirtanitti nagaa guutuu akka qabdan abdii guddaan qaba. Ani obboleettiin keessan nagaa kooti Waaqayyo haa galatu. Baay'ee tokko na gaddisiise dhugaa dubbachuu fi finxaaleeyyiin biyya keenya yeroo uummata keenya uftee akkatti fixxu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Halkan tokko keessatti nama 27 ajjeesuu jechuun baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee namatti ulfaatas. Egaa uummata keenya godina Shawaa Lixaa aanaa Noonnootti finxaaleeyyiin uummata keenya kan fixxee jechuudha. Baay'ee tokko kan nama gaddisiisu, baay'ee tokko kan namatti ulfaatu. Halkan tokkotti lubbuu amma kanaa lafarraa duguuguu jechuun baay'ee nama gaddisiisa. Dubbachuuttis ilaaluttis baay'ee tokko namatti ulfaata. Lubbuun amma kanaa daqiiqaa muraasa keessatti yeroo akkatti galaafatamtu biyyi keenya yoomuma nagaa argatti. Nuun otoo tokkummaa qabaannee otoo nuun walii galla ta'e finxaaleeyyiin uummata keenya dhuftee akkatti lafarraan duguugdu ture. Sababii nuun wal dhiibnuuf nagaa dhabnuuf finxaaleeyyiin ulaa argattee dhuftee uummata keenya akkatti qe'eerraa qabeenya isaarraa akkatti buqqaaste al takkaatti uummata keenya fixxee lafarraa hin deemtu ture. Egaa wanti goonu hin jiru. Lubbuu amma kanaa dhabamuu ishiitti al tokkotti baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaa dubbachuuf akka kootti lubbuu amma kanaa jechuun baay'ee namatti ulfaata. Egaa uummata kanaaf Noonnoof sagalee haa taanu hundi keenya lafa jirrutti. Wanta jennu hin qabnu, wanta dubbannus hin qabnu. Oromoo namni kun lafa kanarraa duguugamuu isaatti baay'ee nama gaddisiisa. Qe'ee isaarraa, maatii isaarraa, qabeenya isaarraa akkatti buqqa'uun baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Halkan takkatti amma kana lafarraa fixuu isaatti baay'ee namatti ulfaata. Nuun otoo tokkummaa qabaannee wanti kun hundumtuu ammi kun sadarkaa amma kanaa hin deemamu. Nuun otoo walii galla ta'e Oromoon tokko qe'ee isaarraa wanti buqqa'u hin jiru. Kichuun bahee akkatti karaatti hafuun hin jiru ture. Sababa nuun wal dhiibnuuf, sababa nuun walii galtee hin qabneef uummanni keenya akkatti harca'a. Waaqayyo biyya keenyatti haa araaramu. Biyya keenyaaf nagaa haa deebisu. Egaa waan jennu hin qabnu baay'ee nama gaddisiisa. Fuula isaa gara keenya haa ilaalu Waaqayyo. Baay'ee tokko halkan tokko jechuun dhugaa Rabbii anaan akka mataa kootti lubbuun tokkoyyuu baay'ee nama maraara. Garuu halkan tokkotti nama 27 jechuun baay'ee tokko kan namatti ulfaatu, baay'ee kan nama gaddisiisu dhugaa dubbachuufi. Egaa Noonnoof sagalee haa taanu hundi keenya lafa jirruuf bakkaaf lafa jirrutti sagalee haa taanuuf uummata keenya dhumaa jiraniif sagalee haa taanu. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaan naaf tura.